Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee Oromoo jirra jirtu baga jiraattan isin ta'a malee shabakaa aappii ajaa'ibaa takka isinii qabadhee dhufee jira. Aappiin sun dhammi jechuun keessaniin oolu hanga dhuma viidiyoo kana hordofaa laalaa isiniin jedha irraa barattu. Akkamitti akka dalaysiisan sirriitti hubadhaa hordofaa. Yuutuubii keessa subscribe gochuu hin dagatina. Like gochuullee hin dagatina. Asumaan amma gara shabakaa yoo deemnu pilistoorii keesseenna amma shabakaan dalaysiisa jira isinii galee isinii barreessee shabakaan maal akka taate isinitti argisiisee akkamitti akka waan hunda isii akkamitti sarbarii isillee irra deeffattanii waan hunda isinitti argisiisee akkasitti dalaysiifattanii jechuudha isinii galee miti. Amma shabakaan jabduudha wallaahi leevillee isin seensiftii. YouTube illee akka barbaadanitti ilaaltanii liivii TikTok illee isin seensifti akka ajaa'ibaatti dalaydi wallaanuu sirriitti dalaysiifachaa jira isima dalaysiifachaa jira maal jechuudha isinillee akkuma ani fayyadametti irraa fayyadamtanii jechuudha. Ishi shabakaan tamii jechuun keessan hin oolu egaa asirratti sarchi goonaa jechuudha asirratti Eefaa jenne xiqqoo achirraa seenee tuunal kunoo shabakaan isii tana ijoollee Lu shabakaan isii tana jechuudha garuu isin tanallee hin taati tana jechuu isinii galee isin tana mee amma hanga waan gabbuusee jiruuf waan isii mannaa dalagaa jira isinitti argisiisuu fi isii keessaa baay'attee jirti waan ta'eef addaanaa beeytanii fi kunoo tana fakkaattee dhufti isin garuu isii tana jechuudha isinii galee isii tana jechuudha. Ta'amma akka ajaa'ibaa dalagaa jirtu isii tana isinii galaa miti isii tana mee nama isin keessaa ba'ee gara isin dhaqeetumaan isinitti hin dheeressu bakka ani isiniin jedhee irra laallattanii jechuudha. Amma dalagaa jirti mee ooppinuun godhee asumaanuu haaseenu unoo akkuma argitan shabakaan dalagaa jirti yoo asiin seentan bakka sarara sadiin tana tuqaa sadiin tana hin dhooftanii jechuudha. Sanbooda awwaalata irratti isii online update jette sana godhattan. So waan biraa hin dalaysiisin jechuudha. Waan biraa osoo hin dalaysiisin online update jettan irra kaattanii isinii gala jedhee yaada inshaallah. Kunoo akkuma agartan sarbarii isii tokkoffarra kaattanii amma yaa an dalaysiisee jira irraa baasuun barbaadu akkanuma isinitti argisiisaa. Asirratti immoo zeen kaasaa firii altajettu irra kaattanii jechuudha. Akkasitti dalaysiifattanii asiin gabbuutanii zeen firii alkaasaa tanarra kaattan jechuudha. Tana soyixanii tanarra kaattanii sarbarillee gubbaa tanarra kaattanii akkasitti dalaysiifattanii jechuudha. Raayyuun baatu akka shabakaa taananii isiin jechuudha. Immoo TikTokii kiyya asiin seentanii as keessan seentanii argattu yuutuubii kiyya isin argisiisa. Kunoo ijoollee as dhuftanii TikTokii kiyya seentanii tiniin warra TikTokii kiyya seentan profaayilii bakka kana bakka gurraattii tana agartanii asiin gadhuuxxanii yuutuubii seentanii jechuudha. Profaayilii tana gadhuuxxanii yuutuubii seentan isinii galee kunoo yuutuubiin kiyya profaayilii TikTokii jalaan egaa seentan as isin fidaa jechuudha. Asiin subscribe gootanii viidiyoo as jala gaddeemtanii as keessa argattanii jechuudha. Viidiyoo ammaa kana gad isinii dhiisa kunniin illee hin dalagaa kunis hin dalagaa akka ajaa'ibaa shabakaan kun hundinuu ni dalaydi akka ajaa'ibaatti dalaydiitu hanga kanatti isiniin jedha ishii hundisiitu. Kanaaf subscribe godhaa. Yoo subscribe gootan immoo like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.